Abbaan isaanii jalaa ajjeefamanii turanii maybe atillee tarii viidiyoo mummurame laayivii irratti argaa turte ta'uu danda'a. Bara dheengaddaallee qabeenya waggaa 7 ol isiin biyya Arabaa keessatti dalagdee mana isiitii fi qabeenya isii jalaa gubatee barbadaa'ee obbo mucayyoo nama bira jirtullee seenaa jedhamti. Obboleettuma isiitii haadhaaf abbaan illee tokko asuma jiranii jechaadha. Abuudaabii jiraatanii guyyaa lamaanullee qaamaan bira dhaqnee amma koree itti goonee ijoollee suudhaaf jechuudha. Sababni isaan qarqarsa isaanii barbaachiseefillee abbaan isaanii nama maatii isaanii walitti qabatee qabee horatu abbaa isaanii ture. Abbaan isaanii irraa wareegamanii jiranii. Harmeen isaanii kophaa jiranii, maatiin isaanii kuuwwan illee faffacanii akkuma hiree isaaniitti jiranii. Jarrillee kan dura biyya ormaa keessatti dalagataa turanii. Amma haala amma jiru kanaan ammoo dalagaa kanallee dalagatuu hin dandeenye. Mucayyoon Beetii jedhamtu kun ammoo iyyuu qaamaan ofii kiyyaa bira dhaqee dheengadda warra kiilolee reesturaantii fa'aa milkii fa'aa Shee Ahmed nama hedduu taanee dhaqnee ilaalle already socho'uu hin dandeessu. Yeroo sana rifannootaan kuftee yeroo laayivii irratti illee namni hedduun argaa ture. Amma gara Kalifa hospitaaliititti riifarii barreessanii fi yaala gahaa haa yaalamtu jedhame. Yaalamuufillee maallaqa barbaachisa. Guutumaan guututti yeroo ammaa kana Beetiin kaatii ofii isheetii mana fincaanii dhaquu hin dandeessu, olii gad deemuu hin dandeessu. Hedduu miidhamtee jirti jechuudha. Sababa kana ta'eef obboleettii teenya kanallee yaalchisuudhaaf akkasuma biyya ormaa kana keessa yeroo dheeraa maallaqa isiin dalagde already qabeenyi isii kun jalaa manca'ee miidhaan guddaan irra gahee jira. Sababa kana ta'eef ilmaan Oromoo hedduun guyyaa darbeellee jechaadha laayivii irra abbaan ishee guyyaa jalaa ajjeefamee boohaa turte. Namni hedduun arganii mucayyoon tuni lubbuu kiyyaayyoon balleessaa kana booda jiraatuun barbaaduu jedhaa turte. Namoonni hedduun ammoo warri biyya Dubaay kana keessa jirtanii mucayyoo kana lubbuu isii nu baraaraa, qabeenya isiitii fi hamilee isii nuti uummanni Oromoo cinaa dhaabbannaanii ni jajjabeessinaa jedhanii jennaan nullee waamicha uummataa fudhannee akka nama biyya tokko keessa jiruutitti illee obboleettii teenya tana jajjabeessuu qabnaa jennee abbootiin amantaa garaagaraa illee jiranii qeerroof qarreellee nama hedduutu jira. Guyyaa har'aa kana sagantaa deeggarsaa qabannee dhufne. Walumaa galatti wanti jiru kana fakkaata. Irra caala irra deebi'ee ammoo wanti jala muruu barbaachisu yeroo ammaa kanatti qabeenyi isaaniillee manca'ee maatiin isiillee faffaca'ee haati isiillee even dhukkubsatanii ajjeefamuu abbaa isaaniitiin hospitaala jiran. Sababa kana ta'eef maatii isii kuni ummata Oromoo qaba. Osoo uummanni Oromoo kun jiru mucattiin tuni qabeenya waggaa 7 kushiina Arabaa keessa dalagatte bara dheengaddaa akka jalaa manca'ee namni hundi ni beeka. Qabeenya caalu ammoo baran abbaa isheetu jalaa ajjeefame jechaadha. Irraan rifannoota kanaa fi miidhama kanaa waliin mucayyoon kun even sa'aatii ammaa kana dhaabbattee deemuu iyyuu hin dandeessu. Qaamni isii hundi jechaadha akka paralaayiz ta'eetitti gogdee haftee jirti jechaadha. Namatu fuudhee olii gatteessisa, namatu ciibsa, hin nyaattu, hin dhugdu. Nyaataa dhugaatii mukaan hin dandeessu. Gilgoosii mana yaalaa geessaa wantaa jedhan jechaadha. Fayyaa isii yaaluu fi qarqaarsa maatii isiitiif guyyaa har'aa kana walumaa galatti. Welcome Shee Abdurrahman. Annaa kana fakkaata maamee amma yaada kennatuu dandeessa. Miyuutii banadhu. Maammeedhaa kennu jecha wanni asiin jedhamatti kan isin dabalu yoo jiraate. Dubbadda hayyee. Isii bira jiran qaamaa Shee Abdurrahman Faatee ammoo. Guddaa dubbachuufi miti. Harmeen isaanii akkuma mana asiriin jedhu kanatti miidhamarra jiranii sanirra caalaa ammoo kan nama gaddisiisu akkoon isaaniillee har'a jalaa wareegamanidha. Haati haadha isaanii ilaalka. Miidhamarratti miidhama, rifaatuu gadda irratti gadda jechuudha. Amma reef kanaas turree hoggaa dhageenyu haadha keenya jalaayis haadha isiitti wareegamee nuun jedhan. Agartee tarii akkoon sunis gadduma kanarraa ka'ee ta'uu danda'a. Tarii immootu namootummaan kun beektaa yeroo waa galanii jedhan immoo namni yoo baay'ee tokko xooxeffatee gaddas heddummeessee jedhe rabbiin immoo nama qormaata nama daddabalaa. Hireedhuma akkasiittu qunnamee kaan irraan asiriin dubbateera waan guddaa asii dabalu hin qabu. Yaada kan kee baadhu maamme. Beetii amma dura nan beekaa waggaa kana keessattuu waan isii mudatee miidiyaa hawaasummaa irratti viidiyoo isiin gadhiifte namoonni baay'een ilaalanii gaddaa akka turanii jedhan jechuudha. Akkuma isinuu amma jechaa jirtan jechuudha. Rabbiin yeroo gadda wayii baay'isanii jedhan jechuudha. Nama qormaatuuf waan tokko raawwachuu danda'a. Kun hojii isaati. Nuti immoo akka ilmaan Oromootti callifnee gadda kana walirratti ilaallee yookaan hidhiittannee dhiisuu qofa osoo hin taane nama waan taaneedhaaf nus hiree rabbii jiraannaa, hiree rabbii
waan yaadne karoorfannaa. Carraan akkanaa akka nun geenyeef ammoo gaafa waa qabnu waan qabnu wal bira dhaabbachuu wal cinaa dhaabbachuun amantaa gosa naannoo osoo adda waliin qoonne gama amantaatiinis ta'ee akka namummaatti jechuudha waan jajjabeeffamudha waan ta'eefi obboleewwan keenya laayivii kana daawwachaa jirtan hundumti keessanuu jechuudha tarii kan dhimma kana amma dura akkuma qabaatii yoo jiraatanii jettan obboleewwan keenya waan isiniif ibsaa jiru dhaggeeffachaa jirtu obboleettii keenya bira qaamaan argamanii akka oromummaatti akka nama biyya tokko jiruutti jechuudha. Jarri shoora gama isaanii ba'achaa jiru. Nuti immoo obboleewwan keenya biyyoota garaagaraarra jirru jechuudha. Duniyaan kun jechuudha akkuma rabbiin fide nama harkaa fuudhuu danda'a. Akkuma nama harkaa fuudhe namatti deebisuu danda'a. Hireen carraan akkanaa immoo akka nun geenyeef gaafa jirru gaafa fayyaa qabnu gaafa nagaa qabnu jechuudha. Namoota gaddaan marfamniif jechuudha. Rabbii gaditti nu sii jirra jechuun wannichi harkuma deeffachuudha natti fakkaata. Abbaadhumaaf deebi'a wanti gaarii waan ta'eef obboleewwan koo warra jala jirtan hundumti keessanuu kana dhaggeeffachaa jirtu waan ta'eef inni maallaqaan danda'u maallaqaan inni yaadaan danda'u yaadaan obboleettii keenya cinaa dhaabbachuudhaaf jechuudha. Viidiyoo kana sheerii godhaa walitti jechuudha. Namoota tarii carraa kanatti fayyadamanii sheer godhanii yoo dhufanii jedhan obboleettii keenya kana gargaaruu danda'u waan ta'eedhaa fi oofishaalii akkaawuntiin irratti namoonni gargaaruu danda'an jira yoo ta'e jedha itti jiraachuu danda'a jedhee yaada waan ta'eef akkaawunticha uummataaf ibsaatii. Akkaawuntii Itoophiyaa qopheeffanneerra yaa. Gaayyee kallattiidhaan akkaawuntii san uummataaf ibsaa karaa obboleettii keenyaaf deeggarsa godhamuutti itti oofame gaariidhaan jira galatooma. Ayyee galatooma faadho. Amma dhiifama gaafachaa jiru ijoolleen koomantii irratti gaafachaa jiru waan ta'eedhaaf haa qophaa'u haa barreeffamu yoo barreessu ta'e yoo himuu ta'es dhiifama. Yeroo tokko reefu dhiifama waliin Naatii fi Abdurrahmaan jechaadha. Reefu nama 700 akkas irratti beetiilleen dubbattee turte daqiiqaa tokko qofa yoo danda'ame isiidhaaf carraa kennitanii yaada xumuraa ishee dubbattee sagantaa kennatti haaseenu. Maaliif namni illee amma dhufan waan ta'eef yeroo tokko ishee illee arganii haa dubbistu. Nagama Naatii. Naatii haasidu. Ni dhaga'ama. Agarsiif isin warri akkaawuntii biraa qabdan Naatii fi Abdurrahmaan Faatillee akkaawuntii qopheessaa koomentii jalatti milkiillee garee keessaa qabdi. Indagama bira jiru cufa Abdurrahmaan bilbilli biraa yoo jira. Yookiin eerfoon itti godhatanii alaalan. Indagama Abdurrahmaan ani isin argaa jiran indagama Naatii. Maal godhi jedhee? Al tokko irra bilbilamee jennaan telefoonni sagalee keessa nu jala gadajjee seenaa sirriitti xiqqoo dhaga'ama garuu ni dhageenya. Okay, Naatii lakkoofsa tokko barreessi tiktokii keetiin isin galcha. Okay, wanna sabu. Koomentii jalatti lakkoofsa tokko naaf barreessi. Kiyyaan seeni kiyyaan dhaga'amaa laata kiyyaan seeni mee. Ergatteerta? Ergameera jalqabarra ergameera. Injuram. Amma argeera. Isa kanaan baasi malee gastiin guutuudha waan ta'eef akkaawuntii isa kanaan baasiiti kan Abdurrahmaan hin accept godhu. Okay. Isa kanaan gabbuusa. Amma argeera kan Abdurrahmaan. Kottu seen ishee Abdurrahmaan amma si harkiseera. Haydar Faatillee nama hedduu as jala jira warra gastii keessa jiru. Niyyachiisaa gabbuusaatiin carraa isiniif kenna rakkoon qabu. Obsaan na eegaa warra as jala jirtanii. Abdurrahmaan si harkisee jira ayyuu bar. Si harkisee jira seen. Si harkisee jira linkii siif erge qabadhu seen. Amma bara. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Susu welcome. Si galchaa na eege. Isin galcheessan hundaayyuu Dooktor Makkiyaa Sanyii Jawaarsillee si galchaa. Hayyaa man dhagamaa miseeraan? Dhaga'amaa malee. Okay. Ayyee yeroo tokko beetii fidame. Kan dirqama. Nasri. Oh.
keessummaa biyyaa dhufa wayiitu jira beektaa abboota amantii biyyaa dhufa wayiitu jira isaanis kutaa biraatti kadhannaa godhaafii jiranii soyyee kiloolee fa'aa ol dhufanii dubarrallee. Haa xumurtuu booduma dubbisnaan nu sagantaa keenyatti taasifnu. Isaan nama kadhannaa gochuufii jiran kutaa biraatitti. Ayyaa amma sagantama keenya eegallu. Okay. Barreessutti seennash. Isheen finnaa kadhannaa godhaaraniif jedhanii keessummoota biyyarraa dhufan wayiitu jira yoo xumuranii gama wantaatti seenna jechuudha. Kanaaf amma walumaa galatti garuma sagantaa keenyaatti taasifnu deeggarsa warra gastii kana keessa jirurraa namoonni rabbi waan isinii laaffiseen niyyadhaa akkaawuntii koomentii jala maxxansaa. Bakka walii gadi laatuun dansaadha. Anilleen akkuma beekamu Mubaarak hojiin gargaarsa mana biraa irra turree dhufne. Oromoon akkuma beekamu galaana achittis gargaarsa irra turree achitti Mubaarak fa'aa biraa dhufe innis dhufuu hin dandeenye. Innis akka birri Itoophiyaa 10,000 gargaaru asumaan dhaamsookaa ergaa natti dhaamatee jira. Anis gama kootiin birri 5,000 Itoophiyaan hin gargaaraani. Wal gargaaruun aadaa keenya. Maatiin galmeeffata iyyuu doonaa koo galatoomii jalqaba Mubaaraktu 10,000 siin jedhee. Ayyee Mubaarak dhaamsaatiin na dhaamate. Nagaatti deebi'ee dalagaa jiraachuu dandeessa. Sababa kanaaf ofii keenya qaamaan biratti argamne ummanni Oromollee amaanaa mucayyoo tana bira nu dhaqaa lubbuu ishee nu baraaraa waan jedhaniif amaanaa ummataallee fudhannee nullee akka Oromooti quuqama nutti qabu qaamaan kiiloomeetira meeqa deemne bira dhannee biratti argamne yoo laallu qabeenya dhabdee abbaa dhabdee isheen mataan isiitiyyuu namatu harkaan ol fuudhee rifannootaa fi aarii yeroo sana lafaan uftumaa turte wajjin namatu harkaan qabee mana fincaanii keessa namatu deebisa morma isii akkana godhuu hin dandeessu akkana teessee gurguddee hafteertee jaa. Kunuyyuu yaala guddaa barbaachisa. Biyya alaa kanatti mana yaalaatu seenuudhaaf qarshii 1,000 meeqasii barbaachisa. Erga seentee ji'a ciibsuu danda'an guyyaa 15 ciibsuu danda'an fayyaa isiitu deebisuuf maallaqa guddaa nama barbaachisa jechaadha. Isin galee kanaaf kanuma isiniin jedha obboleewwan kiyya walumaa galatti waanuma deeggarsa haqa godhattuuf ishee qarqaarre malee dhugaadha namni waa jalaa du'aa turanillee namni maatii isaa jalaa waa dhumataa turellee hedduutu ture. Nu ammoo sababa kanaaf ishee ka qarqaaru barbaachise fayyaa isiitii fi qabeenya isheellee deebisuu fi waan qabnuufi abbaa isii deebisuu hin dandeenyu garuu akka isheen tasgabbooftee jiraattu gochuun uummata Oromootiif salphaadha. Kanumadha waan dabaltan yoo qabaltan dabalaa gara deeggarsaatti taasifnu. Nasri gaafii ammatti gadi gaafatanii warra naamusaan gaafateef naamusaan deebifnaaf jette sanii fi dhugaa dubbachuudhaaf cabiinsi Oromoo gara Wallaggaa jiru baay'ee jechuun waan qalbii nama cabsu beekamaadha. Isa jechuun immoo kan ijoollee kana caala maatiin hedduun jalaa dhumates jira. Taaziyaadhuma kana dhufnee taaziyaa hedduu dhagayaa turre. Dhiyeenya kanas ta'ee asii dura waggoota walitti aanan kana keessatti baay'ee gandi miidhame jira. Gandi miidhame sun hin miidhamne jechuu miti ijoollee tana gargaaruun. Rabbiin osoma beeku ka isaanii kana lallabsiisee iyyisiisee iyya isaanii nu dhageessise. Namoota achitti kan biraa kan miidhamanis osoma beeku ka isaanii kana Rabbiin ol baaseef. Eega Rabbiin isaaniif ol baasee hiree gargaaruuf hiree bira dhaabachuuf hiree isaan jajjabeessu illee nuu laate akkuma waan taaziyaa warra Wallaggaa hedduu miidhamee san dhandheetitti of ilaalaa iyyuu. Hedduu isaanii kan hedduu miidhaman akka waan dhandheetitti of ilaalaa iyyuu. Kanaa jennaani yoo isaan kana gargaarre kan warra ammallee ammoo miidhama qabu hin jiru jechuu miti. Ammoo kunis akka amma Nasriin akeekasan oonlaayin kana waa baay'ee hin dubbannu jenneen malee miidhama dhugumatti nama gargaarsuu qaban. Osoo dhugaan qaamaan namni asii argame dhugumatti gargaaruudhaaf dirqama ka ofirra kaayan. Qabaachuunuu kasitti hadhaa'u. Qabeenya ati dalagatte kasitti hadhaa'u tokko dhageette jechuu ijoollee kana bira hooteessi. Wanni ati qabdu ka ati namaan gargaaruu dandeessu sun maal naa godhaayyuu qabeenya kana odoo kenne jettee kan miira keessa si galchu dhageessaa jechuun miidhama isaanii. Kanaa jennaan akkasitti nu hubadhaadha. Koppi linkii sheer godhaatii waliin gaggaha. Namoonni immoo Rabbiin isin laaffise galmeessaa jirra. Galmeen qixa sirriin galmaa haaraa waan galmeessan immoo galmaa haaraa. Galmee keenya taadeebinu. Naa ergi resiitii keessaa Nagaasiniif haa ta'u hunda keessanii ayyee illee sirnoota warqii qaba. ifama yeroo sagantaraan kee nagee ta'uun beeku anillee baay'ee nama dhukkubsatudha. Taraa kiyyaa miti kanan dubbachaa jiru. Beetii dhaqee qaaman nan dubbisaa. Yoo lakkoofsa shirree keechan nan qaba.
Anirree akkuma ishii kana faazariin kiyyaa nama harka namaatiin harka mootummaatiin du'eedha. Anirree waan qabuun ishiitti dubbadhee ishiirraa lakkoofsa ishii fudhee amma qabuun bira dhaabbadha. Anirree nama 10 taanee dhaladhee ani isaan keessaa hangafaadhaan nama 7 gargaaraan dhugaa dubbachuu fi qoleewwan kiyyaa faazariin kiyya bayya laanafee baqa baay'een gaddee baay'een dhukkubsachaa ture. Anirree imaaraatii kana keessatti nama 7 dhabeen dhugaa fira kootii abbaa kootirraan kan ka'e ergesii baay'ee dhukkubsachaa ture. Iji kiyyarra jalaanne gurraachee baay'ee gaddi kun gadda dabalaa amma mana yaalaa imaaraatti kana birri 7,000 na gaafatan opereeshinii jechuudha. Dhuguma namni kun gargaarsa barbaachisaa. Ani immoo waan nan qabuun beetii bira dhaqee lakkoofsa ishiirraa fudhee nan gargaaraan jedha. Waaqayyo jajjabina ishiidhaaf haa kennuun jedha. Ani asumarraan irree dhaamsa kanan ishiidhaaf qaba. Gadduun hin barbaachisu warri biratti sixxan guyyaa tokko rabbi jedhe nan naqaanillee galatooma isiniin jedha ilmaan Oromoo. Gaddi kun baay'ee ulfaata. Gaddi biyya Araba biyya hambaa jechaa kun baay'ee laphee keenya cabsee jireenya nu jibbisiisee anama Biraaziliin kiyya tokko dhugaa nama umurii waggaa 7 amma ammaatitti ol hin jedhu gadi hin jedhu namni abbaan du'ee gadda jedhanii dhukkubsata waliin qalbii fakkaata. Innaa kanaafiyyuu galatooma oduu yoo isinitti dheericha immoo dhiifama naaf godhaa isiniin jedha. Hayya warqee ulfaadhuun illee rabbi isaa jajjabeessuu abshirii hunduun darbaa rabbitti biraa jiraatu sanyii ta'u. Ishee eebbifama annaqa biraa. Ganni baga nagaan dhufte mee ganniif carraa kennaam. Hayyee Nasrii koo akka ooltan nagaa ooltan jirtu hundi keessanuu dhiifama ture dhufuu kootiif anillee dhimma wayiitirraan ture dhiifama narraa ta'a silaa akkuma seenteen dhufuun qaba ture bakka biraatiin jira ture dhiifama naa taa'i galatooma hundi keessanuu ilmaan Oromoo galatooma obboleettii teenyallee Waaqayyo ishee haa jabeessu rabbiin nama hin dandeenye hin kennu nama danda'uuf kenna dhugaa Waaqayyo dhugaa namni coottuuni nama addaadha ishiin dandeessee jirti waan hundaa. Bakka ishii bu'ee ani waan of ilaalu natti ulfaate bakkuma ishii bu'ee tuquu of ilaaluun kootu natti ulfaate dagaa kana hunda danda'u hundan ulfaata waan baay'eelleen haasa'u Nasri kiyyaa galatooma isiniin jedha gargaaramuu qabdi dirqamalleedha akkamitti garaan itti nama jabaata argaatis turtanii kaleessa seen gaddas micoontu maal keessa akka turte hundi keessanuu quba qabdanii har'ammoo sanaan caalummaa maatii dhabuun abbaa dhabuun danuu ulfaata kanaaf garuma gargaarsatti deemamee booddarraan haasa'a sa'aatii isin harkaa fudhu inumaan jira asuma keessan jira gargaarsatti adeemuu Hayya galatoomii taate. Qaali yeersoonni tawaaduu. Jirra galata rabbi laati dubbataa irra fakkaata. Okay, itti fufi. Namni tokko itti fufa isin lamaan keessa caalii fi laati keessa. Abdii miyuutii irra jirta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isan guddaa galatoomaa akkatti nu wajjin dhaabachuu keessan baay'ee nutti tola. Dhugaa dubbatu yaadallee itti dabaluu osoo hin taane mucaa kana wajjin jechuudha. Ani edda gaafa isheen miidhamteeti Nasriin illee nu argeera wajjinis rakkoo keenya hirmaataa jirta hanga yoonaatti jechuudha. Baanneeti kan amma mageessinee dhiignee manatti deebifnee ciibsaa jiru jechuudha. Rakkoonni akkuma hawaasummaattu hawaasni hunduu akka inni rakkataa jiru ni beekna. Garuu immoo kan ijoollee kana baay'ee tokko daangaa darbee waan nama gaddisiisudha. Barreen gaddaa mana irratti dubataa ture amma immoo haati jalaa abbaan jalaa du'anii obbolaan illee hidhaa jiru akka hawaasummaatti waan beekamudha. Rakkoon kun immoo biyya ormaatti dubartiin tokko osoo waa tokko deemuu hin danda'ini baatamtee mana hammaa marattee waa meeqa keessa galu jechuun baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Inni kun akka hawaasummaatti inni kaani. Kanaaf iyyuu jechuudha waan dandeenyu waan qabnuun obboleewwan keenya kana bira dhaabachuun baay'ee tokko nu barbaachisa. Anillee akka mataa kiyyaatti duukaan rakkataa jira waan isaan godhan hundumaa rakkina isaanii wajjin hirmaataa jira hundi keessan argitaniif waan ta'eef akka mataa kiyyaatti aanguma qaburraa anillee jechuudha bareeduma jaa Itoophiyaa naaf minsaas ni barbaada gurma kiyyaa gaggaarii. Galatoomii abdii faaddu galatoomii. Baay'ee abdiin nama dheengadda qaamaalee bira dhaabatee ijoollee taphatudha. Warra kun. Muraadii kun.
Ada ati muradoodha. Isiinuu beektu beetiinuu. Beeki viizite samoon hojirratti baay'ee viizite dhiifama jajjabaadhu kun Oromoon akkatti si wajji jira dhugaa rabbi akkatti kun nama gammachiisaa kan argachuun carraa kan argachuun Oromoon akkatti nama bira dhaabbattee jabaadhu namaan jechuun kun waan tokko jabaadhu ammallee jajjabaadha. Tole user maqaa kee himadhu 200 kedhaar sun maqaan eenyu mee barreessi maqaa kee user. Moyetu dawwalaara lakkisiimi keenya. Galatoo babata. Bakka nagaa ambula. User maqaan eenyu nuti barreessi. User qaama birrii 200 iyyate kun maqaa galmee kennitan sadaqaa kan hafe barakaa isin haa ta'u. Akkaawuntiin Abdii Girmaa Tarrafee jedha 1156 daldala Itoophiyaati. Namoonni qarqaaruun ni barbaadan kan ol baatanillee hin iyyatin. Kanuma keessaatiin waan isiniif rabboon argitanii akkaawuntii kana gabbuusaatiin niyyadhaa galchaa erga galchitaniin booda risiitii keessaan naaf ergaa isiniin jedha. Galatooma ulfaadhaa rabbi isin biraa jiraatu. Obboleettii teenillee rabbi si haa jajjabeessu. Uummanni Oromoo bal'aa. Tola ooltan hundaaf galatooma rabbi isinirraa jaalatu. Warri niyyatan ammoo wanti niyyatan akka xuriiti namarraa bahuu qaba waan ta'eef waan niyyatan sana bilis ofirraa galmaan gahaa. Waan galmaan geettanillee risiitii isaanuu ergaa nullee gama guruusiitti ergina jechuudha. Waan hafeen ammoo warri viidiyoon kunillee isin biraan ga'een laayiviin kunillee isin biraan ga'een guyyaa boruu acee chaalenjii kan jedhu viidiyoo erga inni dalageen booda diyuut goonee nullee warroon hin argin akka isin argitanii fi akkaawuntiin lachumarra maxxansee jechaadha acee chaalenj warri beetii wallaggaa gargaaruu ni barbaadan. Akkaawuntiin kana jedhi gubbaarra maxxansii viidiyoo dalagii diyuut goonee warra biraan ga'een biraan akka isinii gahuu goona. Galatoomaa ulfaadhaa kan facaafattan amarguu ijji nagaa hawwannoo argu halkan gaarii galanni keessan bilisummaa ta'u.